ifaadha jechuudha. Namni hedduun otoo mootummaa hin ta'iini akka mootummaatti of ilaala. Qaamni akka mootummaatti of ilaalu immoo irra hedduun isaa waraana bilisummaa Oromoo har'a dirree jiru kuni akka gartee dandeettii siyaasaa hin qabnee fi hojiinsaa qarabaadhuma qawwee harkisuu qofaatti ilaalaa jechuudha. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba dammaqinsa siyaasaa sababa qabuufidha. Gaaffii siyaasaa gaafatee sun karaa nagaa deebisamuu fi hanqannaanidha. Qawwee kaasee lolachaa jira. Meeshaan kuni meeshaa ittiin gaaffii siyaasaa deebifatudha malee qaamni waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru kuni wattaaddara miti beekta. Qaxaramee ilitiin isa walitti isa fidee maadha beeksisa baasee mindaa kaffalee fi isa bobbaasee tokkolleen hin jiru. Hayyuu siyaasaatu gaaffii gaafatee deebii dhabnaan qawwee kaasee jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo akka gartee dhimma siyaasaatti yoo kaastu beekaa siyaasaati jechuudha. Beekumsa siyaasaa isaatu isa fuudhee bosonatti isa galchee. Beekumsa siyaasaa isaatu qawwee isa kaasisee jechuudha. Warri dammaqinsa siyaasaa hin qabne ka gaaffiin siyaasaa saba Oromoo karaa nagaa yookiin filannoo siyaasaa qofaatiin deebitii jedhan hundi isaaniiyyuu qawwee lafa kaahaniiti filannoodhaan moohannaa jedhanii tattaafatanii dadhabanii jechuudha. Eenyutu hayyuu siyaasaadhaa kanarraa hubachuu dandeessa. Gaaffiin saba Oromoo otoo humna hin ta'in, otoo hin hidhatiin akka gartee Oromuu beektaa mekaanaayizdi hidhateeti gaaffii gartee siyaasaa sabni Oromoo qabu irra ejjechuudhaaf tattaafata. Sana yoo humnaan ofirraa hin ittisiin gaaffii siyaasaa saba Oromoo deebisuu jechuun kijiba hin danda'amu jechuudha. Addunyaan humnatti amanti. Humna taate jabaatte biyyi kun kan kooti. Gaaffiin siyaasaa koo kanadha. Kanaaf immoo anatu irree kootiin fudhata jettee yoo itti hin deemin kadhaadhaan waan argattu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Warri siyaasaa hin beeku waraanni bilisummaa Oromoo jedhanii haasa'anii isaantu siyaasaa hin beekan. CV qopheeffatanii abii jala deemanii abiyyiin gorsanii waan gaaffii saba Oromoo deebisuu danda'an itti fakkaata. Sabni Oromoo saba guddaa kadhattee saba Oromoo quubsuu hin dandeessu. Beektaa maatiin guddaa uummanni guddaa kuni yoo humna isaatiin irree isaatiin mirga isaa kabachiifate malee jilbeeffatee sabni bicuu saba amma kanaa hunda gartee nyaataa fi mirgaafama kennuufiif dandeettii saamlee ittiin qabu jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo inni guddichi kun humna isaatiin mirga isaa goonfatee biyya isaa goonfatee saboota bicuudhaa fi waa qooduu fi mooral yookiin immoo haamilee itti qabu dandeettii itti qabu saba Oromoo kanadha jechuudha. Kana kan hubate waraan bilisummaa Oromoo callaa warri kaanii saba bicuu fi warra gartee warra bicuudhaa fi ergamaa ture sana jala deemee gaaffii saba Oromoo deebisuu nan danda'a jedhee amanaa sun dogoggora guddaa. Maal siin jechuufi yowwaa akka mootummaatti yaaddu kan waraana hoogganuudhaa qabu siviiliidhaa jettee yaaddudha. Kun immoo gartee barnoota bara dheeraa ka warra Giriik irraa jalqabe Pileetoon lafa kaahee yowwaa biyyi tokko ijaaramu gaafa biyyi ijaaramu jechuudha. Unkaan yookiin immoo division of labor yookiin immoo akkatti hojiin olii qoodamu warra biyya bulchu beektota hayyoota siyaasaa warra immoo biyya tiksu waraana biyyaa warra immoo oomishanii uummata kana sooru warra waa oomishan jedhee gargar qoodee ture. Har'a waraana bilisummaa Oromoo gaafa laaltu qaafa wannoo qabsaawaa bilisummaa taatu falmataa bilisummaa taatu kwaalitii sadansaayyuu al takkaatti goonfachuu danda'u sitti jira jechuudha. Maaliif? Jalqaba gaaffii siyaasaa qaba. Gaaffii siyaasaa sanatu qawweessi kaasise. Jiraachuudhaaf immoo yoo oomishuun si barbaachise qotuun sitti jiraateen qottaa jechuudha. Lakkii namoota naa qotantu bakka biraa jiraa jettee waa produce gochuu hin dandeessu jechuudha.
lakki nama naa yaadutu bakka kana jira kanaaf ani qawweedhumaan harkisee dhukaasaa waa'ee siyaasaa isaaniitti hin dhiifadha jechuu hin dandeessu. Lakki ani nan yaadaa kanaafi qaamni immoo naa waraanu bakka biraa jira jettee yaada kee sana diinni dhufee si keessatti ajjeesuutu itti hin jiru jechuudha. Diinni yaada kee waan sodaatuu fi siin ajjeesee yaada kee dhabamsiisuu barbaada. Kanaaf falmataa bilisummaa gaafa taatu loluu danda'uudhaa qabda, siyaasa beekuudhaa qabda, waan si barbaachisu guuttachuu jiraachuu danda'u sitti jiraa jechuudha. Warri qabsoo keessan beekne waan falmataan bilisummaa tokko guuttachuu qabu waan hin beekneef jecha anatu bakka kanaa siyaasa hoogganuu qaba, waraanni immoo achi taa'ee haa waraanu. Waraanni hidhannoo siyaasaa hin qabne maaliif lubbuu isaa kenna? Hin fakkaatu jechuudha. Mee ilaali qabsoo warra biyya kaanii yookiin immoo naannolee kaanii. Warri siyaasa hoogganu bakka waraanaa sana taa'aniiti siyaasa hoogganu jechuudha. Rakkoo amma yoo warra Tigraay ilaalte gaafa Abiyyi fa'aa itti duulanii Maqalee qabatanii warri siyaasa hoogganan hundi isaaniiyyuu waraana jijjiiramanii dirree bahanii siyaasa sanaan qawwee hoogganaa bahanii. Siyaasisi hoogganaan siyaasaa fi hoogganaan waraanaa bakka tokko jira jechuudha. Waan siyaasaa nu hoogganaa biyya diyaasporaatii nuti immoo asii waraanaa lola nuti qawwee harkisuu qofaadha beeknaa hin jenne jechuudha. Warri diyaasporaa waan irratti nu hojjettan horii walitti nuu qabaa. Alagaa waliin wal quunnamaa. Ka siyaasas hoogganu nuu, ka waraanas gaggeessu nuu, ammoo bakka bu'aas hin godhanne jechuu ni danda'u. Dabratsiyoon fa'aa fi Tsaadiqaan fa'aa siyaasa wallaalanii yookiin immoo qaama gartee dhimma siyaasaa isaan hoogganu diyaasporaa keessa kaa'ataniitidha waa gaggeessaa jiran miti jechuudha. Yoo gartee dhimma adda bilisummaa Oromoos ilaalte hoogganooti siyaasaa dur dirreedhuma turan. Dirreerraa hooggana siyaasaa ta'anii waraana ajajaa ba'anii. Har'a gaafa isaan magaala keessa galan yookiin immoo diyaasporaa ta'ani seerri sun hin jijjiiramu. Seerri nama tokko irratti hirkatee hin tolfamu jechuudha. Heerri ka tolfamu hawaasaaf tolfama. It is a principle. Waan itti masakamanidha jechuudha. Dhaloonni haaraa dhufus dirreerraa yoo qabsoo kana hooggane sirriidha jechuudha. Sababa namni jijjiirameef namni suni battala jijjiirrateef jecha akeekni sun hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf waan beekumsa siyaasaa fi waraana jedhanii gargar baasuudhaaf tattaafatan kun dogoggoraa jechuudha. Ittiin sii dabala. Amma beektaa faashinii goblaa